Akkaataa Facebook laayitii daataa nu jalaa fixee nu cinqanaman jettan haala salphaa ta'een akkaataa itti sirreessitan isinitti agarsiisa. Facebook laayitii jalqaba irratti ni banna. Erga bannee booda Facebook laayitiin keenya haala kanaan erga dhufee booda gubbaarra bakka kana harka mirgaarraan bakka kanarratti bakka sarara sadii qabu irratti gadi tuqanna. Erga gadi tuqannee booda gaduma bu'uudhaan setting and privacy jedhu kana tuqanna. Setting and privacy jedhu kana yeroo tokko tuqanna. Data saver mode kan jedhu ofii ta'ee jira jechuudha. Data saver mode kan jedhu ofii irra jira. Kana onii godhannaa jechuudha. Onii godhannaa. Haala kanaan onii irra yoo goone daataa kan keenya kan dafee nu jalaa fixu asirratti kana on goone yoo keenya haala salphaadhaan daataa keenya bareechee nuuf qusachuu danda'a appiin Facebook laayitiin kun jechuudha. Kanaaf haala kanaan daataa keessan akka isin jalaa hin fixne gochuu dandeessu. Appiiwwan kan biroollee ammas deebisnee tokko tokkoon isinitti agarsiisna. Subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Haga sagantaatti aanutti turtii gaarii.